بوتها هاجر من دس عرسة كان اللي مالي من نارسني هاي يا فريد ليس نجري لك بدي هذه ساكا مالي سو ما عدول تبا والناس جد أنا مشان القبته يا هنو تلقى اوكي ما رجعت ترى يا نياتو يقلقلا بيتك يقلقلا في تراش بلو في ستالي كان قلنا ما لا نيات تراش ولا يا نيات سينا كان فكات ونو ريم وتنا تريف ما تنا نبيشرا كتار وفيتني سكرتو نارينه جرو يته كوتراش بو علي يا دلي تراش وقتشوف ما نسابو دمو كني ما نسابو ني انا غير كني نان كن نغا كبا مي مالت بدي تنيغت هاي نميتي سمباري وانت كني ساغوت تاور نيادا كان ادكوتيتني يرو مي غنياتو دندا علي يا نك كسيتلي نوران كاين ما غنان تراش وقتشوف Pestalo fulle koppia. Rakkataa meeqa jira ganama galgala waan nyaatu dhabee ganama nyaatee guyyaatti deebi'uu hin dandeenye. Har'a nu asitti nyaata waa biraa dhabbuun uumne nu nyaata kana ofii keenya nyaatuu hin dandeenyu biyya keessa yoo ketteetti maal ta'e nyaannu kun. Jechaan bakka irraan kaane kan hiikaatti galini tiraash waan godhuuf tiraashuma godhuuf malee kadhattuun hin dhufaa isaan quba qaba yoo isaan hin naan jennaan. Haayi nyaata. Meeshaa yeroo qulqulleessu isaan lachumaan tiraash gochuuf. Ila waan sitti nyaanni bar tiraashan ta'u nyaanni kamuyyuu bakki irraa kaanii bakka gaan beekuu barbaachisa. Rakkataa naannoo kennaa namichi amma reefati jettu sun rakkitichi sun namni sun miskiina osoo fuutee kennitee haginni lubbuun nafseen isaa gammaddu beeyta. Gammachuu guddoo argataa bar nyaata kana argachuuf inni. Namni miskiinni argitee nu quba hin qabne. Argitee nyaata irbaata nyaatuu hin dandeenye kalaaqana nyaatuu hin dandeenye ka ciree nyaatuu hin dandeenye ka guyyaa guutuu akkasi qoqqoodhu meeqa kamtu jira rakkataa mee gammoojjii keessa rakkataa jira har'a nu huneetiin asitti nyaata akkana ga'u nyaata qulqulluu ka kana hin qabne dhiisii bar namni hansaraa nyaatee jiraataa miti maal ta'a har'a nu waan qabnuuf jecha huneetiin hin gattaa. Waan akkanaatti deebi nyaata yeroo maraa walitti qabiiti nyaanni kun qulqulluudha irra deebinee yoo nyaanne nyaata nama quubseetiin nama tokko quubsee bulchu nyaanni kun. Ani jechi namichi yoo dhufaa isaa waa beekaa irraa hin beekne bakka amma arginaan immoo tiraashuma godha jedheeti malee waan biraatiif miti. Lammata nyaata waan akkanaa akka hin goone sin argine rakkataa yoo argite fuudhii kenniif yoo rakkataan hin jirre immoo firiija keessa kaayi hin nyaannan ooyyuu. Haayi. Bernya kuufni gara mana kunillee badaa beektaa nama ollaa kennaa kawaan qabne nama rakkataa badhee keessaa nama argitee haadha ilmoo nyaachifattee hin dandeenye jira bulchuu hin dandeenye nyaata nyaachifteetiin
halkan takka bulchuu hin dandeenye. Amma ni kana trash maa goota hagan hunda si aarsee akkana lolta. Maaliif nan aarsine hayi. Nyaata bar nyaanni kun mee ammatummaa laali nyaata kana mee laali wanti badi jira nyaata kana keessa. Buura takka qaba. Ka bulee bar banaa bulee nyaanni kun. Banaa yoo bulee hoo maaliif banaa bulchitaati? Akkoo bulee roosoo iyyuu qadaada qabaate nyaata bulee bar. Haadha fedhe qadaada qabaatu. Namni bar rakkataan qadaada qabaa bulee kaan hin jiru tiraasha keessa guuraniiti bar ka nyaatan. Waan akkanaatti hin deebiin. Ani waan akkanaa kana hin fedhu. Amma booda akka dhagee. Hattan yooma nullee nyaatu baannee yooma kadhattullee jiraatu baatte rakkataa kennullee yoo baatte simbirran ala kanaa lafa keettee fi yoo isaan nyaatan ajirii irraa argatu. Kanaaf waan akkanaa akka ittiin deebiin. Dhageette? Dhagaye bakka jechaan ilaali irra kaannee kadhattuun yeroo hundan dhufuu dabree hadda akka ittiin dhufe ani hin beeku meebii kan maasaa kana fedhee ta'uu danda'a. Garuu immoo iyya kana booda ittiin deebi'u afoo inaalillahi. Lammata waan akkasii ittiin deebiin. Kan amma tolchitiniin kaayii rakkatichi reefi yoo dhufe kenniif yoo inni hin jirre nu'uu hin nyaannu. Hayya inshaallah. Nyaata qulqulluudha. Nyaata itti taphatuun israafa godhuudha. Minaan rigaa. Hayya afoo inaalillahi. Hayya afoo inaalillahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kennarraa akka barattanii fi akka itti bohaartan abdii qabna. Video caqarii isinii dhiyeessinee fi barnoota guddaa isinii dabarsa jennee waan yaannee fi akkuma baratame video kenna yoo laaltan yoo jaalattan like share gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo wantoota sirreessuu qabnu yoo jiraate waan kana sirreessaa waan kana bakka kana balleessitan jedhaati commentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Video irratti akkuma argitan aktiidhaan malee mana keenya keessa wanti akkanaa hin jira jechuudhaaf miti. Maaliif ollaa keenya yookaan fira keenya ofii keenya mana keenya keessa illee jiraachuu danda'a wanti akkanaa waan ta'eef keessattuu ji'a Ramadaanaa kana keessa nyaata akkuma argan godhuun narraa hafee akkas ta'e jedhanii yookaan gadi jisuun jiraatu danda'a waan ta'eef kanaaf barnoota akkasiisan akka irraa fudhattanii fi akka nyaata argitanii akkuma argine hin balleessineef jechuudha. Ollaa keenya rakkataa ganda keenya akkasuma rakkataa biyya keenya akka gargaarruufi jechuudha. Kana video kana yoo laalle kanaaf irraa akka barattanii fi akka itti bohaartan abdii qabna. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa sirriitti isin jaalannaa. Video keenya like share gochuu hin dagatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.